obsusna pintane densusna pintane roroni namate nambara nantau Egaa daawwattoota keenya viidiyoo guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaanneen artistiin beekamaaf jaallatamaa kan ta'e Hacaaluu Hundeessaa albamiin isa haaraa akka dhiyeenya kanatti gallakkifamu hedduu himamaa jira jechuudha. Kanas ilaalchisee namooliin baay'een Facebook isaaniitti irratti albamiin artist Hacaaluu Hundeessaa gallakkifamuudha miiliyoona galchuu qabna jechaa jiru jechuudha. Daawwattoota keenya waa'ee isaa fi viidiyoowwan adda addaa isiniif qabannee dhiyaannee jira jechuudha. Artistii Xiqqaa Tafariin illee waa'ee albamii kanaati irratti haasaa isa gabaabaa inni godhanii jira jechuudha. Galaanaa gaaromsaan illeen isaalleen isin daawwachiisnaa viidiyoo kana amma xumuraatti daawwachuu hin dagatinaa waliin tura. obsusna pintane densusna pintane roroni namate nambara nantau Egaa daawwattoota keenya artist Hacaaluu Hundeessaan erga wareegamee waggaa tokko guutuuf adeemaa jira jechuudha. Erga saniin boodalleen artist Hacaaluu Hundeessaa irratti haasaan baay'een wanti baay'een adeemsifameera jechuudha. Daawwattoota keenya artist Hacaaluun illeen wayita amma albamiin isaa inni duraan hojjete gallakkifamuudha jechuudha. Albamii isaa kana keessatti illeen sirbi isaa galatoomaa jedhu ni gala jechuudha. Sirbi isaa akkuma beekamu chaaneelii Oromoo MP3 irratti kan dhoksaan kan gallakkifame naa ta'u sirbi sun illeen haa haqamu jedhamee ture. Abbaan chaanaalii saniitti illeen dhiifama akka jee himamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya artist Xiqqaa Tafariin illeen albamii dhiyeenya kanatti gallakkifamu hedee kana keessatti haasaa godhee jira jechuudha. Artist Xiqqaa Tafariin illeen akka jedhetti Nooru Facebook paging kuni fuula isa sirrii official artist Hacaaluu Hundeessaati. Dhimmoota waa'ee hojii isaa dubbatanii fi hojiilee maqaa isaatiin hojjetamanii fi kanneen biroo fuula kanarratti ni argattu. Hacaaluun nama kabaju wayita nagaa fuudhuu Nooru jedha dhiyaadha. Linkii armaan gadi description irratti argattan kana al tokko irratti ciqaasuun like share maatii fi hiriyoota keessaniif invite godha. Yeroo dhiyootti waan haaraa qabannee dhiyaanna. Albama isaa karaa kam akka argattan dhiyootti isin beeksisuuf jirra. Namni Hacaaluu dhugumaan jaallattu suuraa as gubbaatti daawwattu kana profaayilii Facebook keetii yookaan social media adda addaa qabdu irratti profaayilii kee godhi jedhee jira artistiin kun. Linkii kanallee description irratti ni argattu. Egaa daawwattoota keenya linkii kana tuquun Facebookii artist Hacaaluu Hundeessaa isa dhugaasaa deemtanii like gochuun akka share gootanii nama biraan geessistan artist Xiqqaa Tafariin dhaamsee jira jechuudha. Daawwattoota keenya artist Galaanaa gaaromsaan illeen kan jedhe kuni peejii Hacaaluu Hundeessaati. Follow like share godha. Duuti hin duutuuf malee duuti Hacaaluu haa duutu jedhee jira jechuudha. Artist Galaanaa gaaromsaan gadda isaa haala kanaan ibsee jira. Ibshinii fi iddoo komentii isa gubbaatti irratti ni argattu. Daawwattoota keenya Facebook isaa like share godha isiniin jenna. Yennaa sirbi artist Hacaaluu Hundeessaati illeen gallakkifamu guyyaa tokkotti miiliyoona 2 galuu qaba jedhamee jira jechuudha. Daawwattoota keenya namooliin baay'een illeen akkas jechaa jiru. Namooliin viidiyoo kana daawwattan hundi keessan yennaa sirbi artist Hacaaluu Hundeessaa gallakkifamu deemtanii like gochuun Facebook yoo qabaattan yookaan social media adda addaa yoo qabaattan share akka gootanii viidiyoo isaa miiliyoona 2 guyyaatti akka galu godhu hin dagatina isiniin jenna. Galaanaa gaaromsaan illeen sirba isaa wal agarraa jedhu torbee tokko dura gallakkisee ture jechuudha. Daawwattoota keenya sirbi isaa kun illee wayita amma view miiliyoona 2.7 ol galchee jira jechuudha. Torbee tokko keessatti illeen view miiliyoona 2 galchee jira jechuudha. Wanti kun riikardii isa guddicha cabsee jira jechuudha. Artistiin keenya kun sirbi Hacaaluu Hundeessaati illee yennaa gallakkifamu akkuma sirba Galaanaa deemnee miiliyoona 2 galchineetitti sirba Hacaaluu illeen miiliyoona hedduu galchuu qabda jechuudha. Daawwattoota keenya maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin Facebook qofaa miti kan baname jechuudha. Daawwattoota keenya description as jalaatitti websaayitiin maqaa isaatiin baname ni jira. Daawwattoota keenya description as jalaatitti yookaan iddoo comment irratti ni argattu. Facebook isaatii fi websaayita isaa deemtanii hiriyoota qabdaniif share gootanii sirbi isaa yennaa gallakkifamu YouTube channeliin sirbi isaa irratti gallakkifamu dhiyeenya kanatti ni himama jechuudha. Daawwattoota keenya yennaa sirbi isaa gallakkifamu guyyaa tokkotti miiliyoona hedduu galuu qaba jechuudha. Daawwattoota keenya artist Caalaa Daggafaan illee akka jedhetti artist Hacaaluu Hundeessaa dhabneerraa maal taanu akka taanu hin dhabnu jedhee jira jechuudha. Artistiin kun Caalaa Daggafaan illeen akkuma beekamu ji'a tokko dura sirba isaa maal taana jedhu sun YouTube irraa jalaa haqamee jira jechuudha.
caalaa daggafaan illee gadda guddaa keessatti galee ture jechuudhaan daawwattoota keenya. Artistiin kun illee suuraa as gubbaatitti daawwattan kana Facebook isaa profile isaa godhatee jira jechuudha. Itti qaatafariin illee akkasumatti profile isaa godhatee jira jechuudha. Daawwattoonni keenya video kana daawwattan hundi keessan Facebook illee yoo qabaattan Telegram illee yookaan social media adda addaatti illee yoo qabaattan profile keessan godhachuun jaalala artist Hacaaluu Hundeessaatiif qabdan ibsuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. Garuu haala nama gaddisiisuun namooleen baay'een Facebook irratti fi Telegram, Instagram irratti artist Hacaaluu Hundeessaa official page jedhanii bananii isa sobaa hojjechaa jiru jechuudha. Wanti kun illee wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Egan nama ta'anii wanta akkanaa hojjechuun wanta baay'ee nama qaaneessudha jechuudha daawwattoota keenya. Garuu isa dhugaa jechuun Facebook artist Hacaaluu Hundeessaatiin kan baname isa description asirraatii fi comment iddoo jalqabaatitti argattan kana deemaati like share godhaa isiniin jenna. Kana malees Instagram fi social media wan adda Twitter kan kana fakkaatan banamaniiru maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin isaan illee deemtanii like share godhaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Eenya kanatti illee akka itti qaatafariin jedhetti sirbi Hacaaluu Hundeessaa home akka gallakkifamu ni himama jechuudha daawwattoota keenya. Gamanumaan illee namooleen YouTube channel Oromoo Media keenya kanaaf haaraa taatan yookaan kan subscribe hin godhanne subscribe taasifachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Video kanalleen Facebook irratti yookaan social media qabdan irratti share gochuun akka nama bira ga'u godhaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Videoon guyyaa har'aatiif isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Video biraatiin hamma wal arginutti horaa bulaa jiraadhaa isin jaallan. Bolo 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 tadde aboja kombadde biyyoon galaba miti walirraan taraganii malo 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 geesse 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 lattuu seenaan duuteen baddu yaa bojaako bojiyaako ummanni si waama jedhanii malo 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 malo. haa ta'u kaa kunis jennee silas waaqa koma ture waan inni jedhe diduure hin ammaate kan si anaa kaanoo tole maal jenna gaa kan kee kana situ akka ummatatu akka kee warra nu goomatuuf seenaaf aadaa Oromootu aartiidhaan mul'ate egaa boonyin sin deebisu nuumi maal